Quraana Gurraan itti himnaan garuu fidee yoo qaraatee xiqqoo itti furee eeyyamte jedheete qaraasisaar. hangan hin jedhu karaa qaxxaamuraa ammaa qabadhu jedhe qabadheera. Antallee gadi afaan Oromoo hin beeku ani Mubaarikii jaalladha jette keessaan sitti hima. Waa hunda jechuudha. Dubaay deemta moo amma eessa deemta achirraan biyyarraan? Anamma Yeroo barbaade dhufii gootu waan ittiin soomne hundaafuu. baay'ee Biyyarraa maal dhufidee dhufe? shorbaa waan argisiif deemu bakka. Baay'ee ariif noo hin xaxxaalle. Dhadhaa moo faamilii. Asuka kana yoo barbaadde giiftii kene laayif goolii puush godhe erbitti edallee tola jettee miliqxe. Ati sarraatanya abbaa keetiin na ta'e way daabboo naan kennitu way giiftii naan kennitu gizee rakkatte akkatti bakka taa'uu fiigichaan dhufee si bira dhaabadha. Lama cheenoo puush godhe. Min jedhee doktor ergan ka yeroo gadhiise isuma dhugumaa isa rabbisi argu akka tokko siin ballanne yeroon asuu yoo dhukkube mataan bawuu dhukkube mube na dhukkubeetti halkan jechuudha qophaa keenya dhaqee fuudhee mana hakimii geessee deebisu ergan ka yeroo gadhiise ziggitti dhagoote dheengadda bakka qophiitti naan argu walitti marattanii lolaa koo minaan isin jette nan dhiise waan an taajabee keessa Fatiyaan ergasii narraan buune mataarra na teessu akkasana maalan dubbadha maa inni garuu An ummata kiyya ummata kaayiroo ija takka ilaalaa jira hunda isaanii kanaaf. ija tokko jaanfattee Ija tokkoon ilaala asullee haadha faaxallee fatiyallee hunda isaanii ija tokkoon ilaala. muudiin kun naaf gala Itoophiyaatti wayyaan hin gamsiifteefi jennaan ummanni gamaa gamanaa inni Amaariffaas inni Tigiriffaas maal jedhee kana beektaa inni Tigiriffa laalaa inni sana Tigiriffa inni afaan Oromoo jechuudha yaa Rabbi masgiidatti yaa Rabbi mootummaa ija tokkoon nu laalu nu kenni jedhee attaraawwii sana keessa hin jiraaman amiin amiin jedhaa bulla warri charchii dhaqanus ጌታዬ ሆይ በአንድ አይን የሚያያኝ መንግስት ስጠን jedhanii kadhatan warri kaanis dahaan ምናምን በቃ አፋኑ በቤከኒin mootummaa ija tokkoon nu laalu nu kenni yaa Rabbi jennaan kach jedhee dhufe ka Hayila Maariyaam Dassaaleny qax Ija tokkoon ilaale hunda. Gataf jedhee as bahee ummata kunkii kanan jedhee kan walitti qabee ummatuma Itoophiyaa jiru. Mee iji mootummaa ija tokko yaa Rabbi sorgoos tokko adda baaftee kadhattu yaa Rabbi mootummaa gaarii nuu kenni akkasin jettu maaltu ija tokko inshaallah hiyyeessiniif gabaa waliin argattu ni jedhamu sakkanaatti la si galee hiyyeessiniif gabaa waliin argatu du'aa yeroo kadhattan sirreessaa kadhadhaa nan nageessan qaba. Anam ija tokkoon ilaalaara xiqqoo. Isa keetii gala fayyadesi. Ija kanallee isaa qadhabale ija tokkoon ilaalaara hunda. Ija tokkoon ilaalaa jira ijoollee kan yeroo jettee maasha Allah ilaali rakkoon qabu abshir. Asuun lolaa koo jettee asuuni nama natti qixxeeffattu akka hin qabne natti himaa turte. Natu mana hakimii geessa. Natu wajjin cinqaba wallahi gaafadhu kun sa'aatii meeqa irra dhaabadha asuura mana hakimii geessa yeroo dhukkuba. Amma eegaati kaayiroo gadhiifte cinqiin sun hundi dhukkubni hundi irraa gale kaa dhukkubsattee hin beektu. Maal maa ejjibadu iddeen jambata? Duraanuu situ dhibee itti ta'e. أعوذ بالله من الشيطان لولا كو سينجتي والله وندي غرو مداكي سنه دي مامن نانا سورغي لولا كو نسينجتي مداكي سنه دي Halkan mana itti bush geemi hunda na taphachiifti bar. Diyaasboora narraa qabde. Isin diina goota. Baay'ee bareedduudha. Ani kayroo nan jaalladha. Ani kayroo nan jaalladha. Natti qaba tokkittiin dubartiin tokko salaamta rabbi naan jechuu didde. Kuna. Loltuu ko. Loltuu ko isin lolaa ko jetti. Maasha Allah kayroo magisi ilaa walii ta'uu akka fatara. Namatti hin tolu garuu. Shaklakum. Bakka kaayiroo gadhiifte neetworkiin qabe kaa Itoophiyaa. Obboleessu amma kissiidha kufanii dabaluu fan teelee amma ol galee taa'an nagaatti bo wallaahi teelee kasa sufan yoo jarri naan sirreessine ol bahee laayivii dubbadha 5G guuttadhu ni meseejii naa ergan
birrii 2000 nyaadhu nugu jedhee kanan keessaa qabu itti ergee 5G guuttadhe. Amma kunoo jedha ka Diimaa agarsiisaadha bar. Please warri teelee hojjettanu na jalan dhabamtanu nan beekaa xaqlaallaan keessan. Ijoolleen biyya jirtu akkamitti fayyadamti siistama jaraa keessa seenire? Wallahi 5G birrii 2400 digdamaan guuttadhu jennaan amanee guuttadhee maal jetta akkana ta'e. Wal sataruun hin jiru. Sirree fadhaa osoo keeffattan ganama. Akkamitti guuttata warra biyya jiru? Raacheen fa'a. Neetworkiin silaa na qabaara. Birrii 2400 guuttadhe. Dawalaan. Tidak wala itu gafatan. Dawala. Likiti. Barana wo ibart beta Safaricom jennan jira. Ai nanyatame Safaricom na wayya. Kaba Safaricom tele kana wal dabeta ni Safaricom kan Kenya ti jennan are da kebitat. Achuma live gale Safaricom mi malen fayyadamina jennan iso wadu kuma sitte war dagai. Safaricom malen fayyadamina jennan dubbiilatti ta'isi dubbiilatti natti walame waan si jaallannu fi malee jiran waan akkasii gadi baatee inaaseen si laallatu beeksisa godha artaati Safaricom maasii galcheedhaan jedhame maal nan galchine ma hawaasa kootiif jiraataara sirreeffadhaa kan neetworkii keessan wallaahi balaa natti cuma dhuguma balaa natti buusan natti dawwalanii wanni kun teelee bira geenyaan rakkoodha kan jedhan akkamitti rakkoo ta'an jedhee daataan na dideenaan dhaqee Safaricom bitan naa hojjete hin jedheen gadi baatee hordoftoonni 200 jala deemu waan ta'eef gadi baatee waan kana beeksisa gochuu eeyyama qabaachuu qabda Itoophiyaa keessatti kalas beeksisi sin dhawwinaa nan jedhe eeyyama qabaatu jedhamte waan jedhan. Warri beela hojjetu eeyyama qabaadha. Eegaa eeyyama abdii geetachoo eeyyama qaba hundinuu eeyyama qabu.